Tole akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa. Kun koorsii maakiroo ikoonomiksii waanii chaapter 2 jechuudha. So chaapter 2 paartii waanidha. Paartii kanaan immoo naashinaal inkam akkaawuntiin kan jedhu kana eegallee wajjin ilaalaa deemna jechuudha. So haga xumuraatti nafaana turaan affeerraa kooti. Naashinaal inkam akkaawuntiin kana keessatti akka introdaakshiniif nu ta'u wantoota tokko ilaallu. Introduction kana keessatti national income accounting is a method economists use to measure a country's total economic performance, how much it produces, earns and spends in a given year. So national income accounting kuni sistema yookaan metodii economistonni biyyi tokko hammam akka oomishte yookaan hammam akka argatte akkasuma hammam akka spend goote hammam akka balleessite kan itti safaranidha jechuudha. It helps answer questions like is our economy growing or shrinking? Gaafilee kanaaf deebii akka kenninuuf kan nu gargaarudha jechuudha. National income accounting kuni are people better off than last year? Society sun yookaan uummanni kan dursa bara darbeerra fooyyeeramoo akkamii waan jedhu how much do we produce compared to other countries? So biyya biraatiin ol bira qabne gaafa madaaluu biyya keenya oomishte kan jedhu san fa'aa beekuufillee deebii akka kenninuuf national income accounting nu deeggara jechuudha. For example, if Ethiopia produced goods and services worth 3 trillion birr in 2025 and in 2026 it produces 3.5 trillion birr, economists can say the economy has grown by about 16.7%, assuming prices stayed stable. Pricing kan baralachuutu hin jijjiiramne stable godhanii jechuudha. Dhaabbataa godhanii fudhatu sana booda kaamichi 3 trillion irraa gara 3.5 trillion itti gaafa jijjiiramu biyyattiin parsantii 16.7 guddatti jedhanii lafa kaa'u jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabnu but calculating national income is not simple. Baay'ee waan nama rakkisuu fi cimaa ta'edha jechuudha. National income kana calculate gochuun because the economy produce millions of different goods. Economy biyya sana keessatti in million wantoota lakkaa'aman goods and services waan oomishamaniif some of them are used to produce others. Akkasumallee gudiin tokko gudii biraa oomishuudhaaf which means oomishameera ammas illee waan gudii biraa oomishuudhaaf akka inputitti kan itti fayyadamnu wanna jiraniif jechuudha. So economists use clear rules methods to avoid double counting. Irra deddeebiinee akka lakkoofneef double counting kana hir'isuudhaaf si'a tokko maal godhu economistoonni ruulii fi metodii garaagaraa fayyadamu jechuudha. So metodii ifa ta'e wayii fayyadamu jechuudha. So jalqaba irratti what is national income? National income accounting itti seenuun dursa national income numti kun maali jennee gaafa laalle national income means the total income earned by all citizens and businesses in a country from producing goods and services during one year. Nichi kuni waggaa tokko keessatti kan safaramuudha. Innis maal agarsiisa? Inkaamii yookaan galii lammii hundaan argame citizens and businessin argame jechuudha biyya tokko keessatti in one year. It includes income in a sense income gaafa jennu wages and salaries, income from labor, which means namni humna isaa kennee hojii hojjetu tokko maal argataa? Wages and salaries. Salary jechuun kan ji'aan kaffalamu, wage immoo guyyaadhaan yookaan torbeedhaan ta'uu danda'a jechuudha. Renting kun immoo income from land or buildings. Economic resources kan jennu sana isaan income isaan argatanii jechuudha. Which means lafarraa yookaan building irraa rentii arganna. Interest income from capital, money or machinery. Capital irraa kan nuti argannu immoo income nuti argannu interestidha. You know. Income from entrepreneurship immoo profit jechuudha. So income waan kana jechuudha.
gama biraatiin. So national income shows how much money the nation earns for its production work. So national income kun kan nutti agarsiisu biyyattiin sun galii ammam argatte waan jedhudha jechuudha. Earnings oomishturraa gara market value jijjiirame jechuudha. Qarshiitti jijjiirame inni suni ammam argatte kan jedhudha jechuudha. So 3 ways to view national income. Karaalee sadiin national income kana ilaaluu dandeenya jechuudha. 3 ways to view national income. One, as production, as income, as expenditure. So akka production gaafa fudhannee national income ilaalu total value of all goods and services made or output view. Inni kun oomisha goods and services biyyattii san keessatti oomishame hunda isaa kan qabatu jechuudha. So national income gama production itti ilaallote every goods and services produced in that country. So gama income thinga halal mo total money earned by workers, owners and businesses. Inni kun immoo qarshii oka galii walii galaa hojjettootaan, ownerootaan akkasumallee businessotaan argame jechuudha. Gama income argame. Gama production itti wannes goods and services produced ta'edha. Total goods and services produced ta'edha. Gaafa immoo income dhaan arganne income walii galaa lammiilee sun argatan hojjettoon, owneroon, business on argatanii. Gama expenditure itti noo ilaalle immoo total spending by consumers, businesses and the government. Inni kun immoo expenditure. Wanni kun sababni akkana ta'eef gaafa inni tokko spend godhu inni tokko immoo income argata jechuudha. Kan inni tokko balleessu isa tokkoof galiidha waan ta'eef isaan kana bifa kanaan ilaaluun ni danda'ama. So here asitti wanti nu hubachuu qabnu what one person spends becomes another person's income. Inni tokko kan balleessu isa tokkoof galiidha jechuudha. That's why production is equals to income is equals to expenditure. View gama sadi ilaallee view production approach income akkasumallee expenditure kun wal qixa ta'u jechuudha. Kan inni tokko balleessu isa tokkoof galiidha jechuudha. So national income accounting keessatti avoiding double counting is very critical point. So asitti when measuring national income we should not count the same thing twice. National income kana yeroo measure goonu yeroo safarru goods tokko si'a lama galmeessuun qabna jechuudha. So for example, a farmer sells wheat to a mill value 1000 birr. The mill makes flour and sells to a baker value 1500. The baker makes bread and sells the baker makes bread and sells to customers value 2000 birr. So if you add asii kaanii gaafa walitti daane jechuudha 1000 1500 2000 gaafa walitti daane 4500 ta'a jechuudha. We count the wheat and the flour more than once. Yeroo tokko ol lakkoofne jechuudha. Which means jalqaba qamadiin asitti lakkaa'ameera. Lammataa egaa daakuu ta'e asitti lakkaa'ameera. Daabboo ta'e egaa gurgurame asitti lakkaa'ame jechuudha. Which means bifa kanaan lakkaa'uun qabnu. Final value san qofa lakkaa'uu qabna kan daabboo san qofa. Sababni isaas duubarraa ol qabatee dhufe waan ta'eef qamadii umarraa dhufe waan ta'eef final value san qofa lakkaa'uu qabna. Yookaan immoo guutuu lakkoofna yoo ta'e value added kan jennu lakkaa'uu qabna. Which means asitti 1000 bitame value itti dabalame gaafa daakuu ta'utti 500 qofa jechuudha. 500 lakkaa'uu dandeenya jechuudha. Deebisnee ammallee daakuu sanitti immoo dabalame gaafa gurguramu value dabalame ammallee 500 qofa jechuudha. Daabboon 2000tti gaafa gurguramu 500. So 1000 plus 500 plus 500 2000 ta'a jechuudha. Gama kanaanis argachuu dandeenya value added
So waan tokko si'a lamaa ol lakkaa'u si'a tokko ol lakkaa'u hin qabnu jechuudha. To avoid this, economists use two methods. Karaalee lama fayyadamu jechuudha. Double counting kan hir'isuudhaaf. So inni tokko final product. Ishee dhumaa sana qofa jechuudha. Akka ammaa sanatti kan daabboo sana value daabboo sana qofa lakkaa'u jechuudha. Final productiin. Only count the final goods like bread, nut flour, wheat. So daakuu yookaan qamadii lakkoofne osoo hin taane daabboo qofa lakkoofne. Final product qofa. Inni lammaffaa value added method akka amma laallisan jechuudha. Add the value created at each step. Value itti dabalamte san lakkoofne. Which means jalqabaa qamadii 1,000 binnee sana booda gaafa daakutu jijjiiramu 500 ta'e so kuma duraanuu qamadii irraa lakkoofne irra waan ta'eef 500 qofa lakkoofna. Ammallee gaafa beekarii immoo 2,000 ta'ee 500 qofa lakkoofna jechuudha. So isaa sana walitti ida'aneet total value addediin isa kana ta'a jechuudha. So final value isa wajjin wal qixanuu dhufa. Factors affecting national income. Wantoota national income affect godhan laallama moo why do some countries have higher national income than others? Biyyoonni tokko tokko national income guddaa qabaatu, tokko tokko immoo maaf xiqqaa qabaatu. So egaan faaktaroota hedduu jira. Inni tokko quantity and quality of resources. Quality fi quantity resource ni murteessa jechuudha. More skilled workers, namoonni skillii cimaa qaban, skillii cimaa gonfatan, fertile land biyyi qabdu, modern machine biyyi qabdu, higher output qabdu jechuudha. Gaafin qabu jechuun qaama nama baratee qabdi, lafa gabbataa qabdi, modern machine qabdi. So biyyi kun higher output akka qabdu gaafin qabu jechuudha. So example, Germany's trained engineers and advanced factories produce more per worker than many developing countries. So inni lammaffaa technology kana keessatti immoo use of advanced tools and innovation increases efficiency. So advanced technology fayyadamuun kun creativity innovation fayyadamuun higher output akka argattu biyyi tokko ni taasisa jechuudha. Example, a mechanized farm produces more than a farm using hand tools. Qonnaan bultoota meeshaalee duubatti hafoo fayyadamanii qotan akkasumallee harka isaaniitiin oomishan irra warri mechanized farmii fayyadaman yookaan sirna qonnaa mechanized ta'e fayyadaman baay'ee akka oomishan kunillee ifa jechuudha. So inni kan biraa faaktaroota national income irratti dhiibbaa geessan jechaarra. So political stability inni kunillee murteessaadha. Peaceful well governed countries attract investment. Biyyi nageenyi ishee eega nageenyummaa ishee eegame investoroonni biyyoota biraallee deemanii akkatti invest godhan taasisti. And maintain production akkasumallee oomishni akka itti fufu deeggarte jechuudha. So example, political conflict can reduce production and income levels. Galii fi oomisha biyyatti sanii gadi buusa jechuudha production. So aga ammaatti national income maal akka ta'e ilaalaa turre factor affecting national income falaallee. So amma immoo gara main topic keenyatti dhufne jechuudha, which is national income accounting. Amma immoo national income maal akka ta'e ilaalleerra. National income accounting immoo maali? So national income accounting is a system of recording all economic activities in a country. So economic activity biyya tokko keessa jiru record godhanii qabu jechuudha. Record godhanii lafa kaa'udha. Like a business keeps financial accounts. You know, business ni kamiyyuu financial accounts isaa record godhe lafa kaawwata. So the government keeps national accounts, GDP, GNP, NNP. Akkasuma mootummaanis immoo national income account kana record godha jechuudha. So these accounts help to now total account kana record godhanii galmeessuunis mootummaa maaliif fayyada yookaan biyya tokko maal fayyada? Now total output and income. Oomisha waliigalaa fi galii waliigalaa biyyi sun qabdu beekuudhaaf nu deeggara jechuudha.
compare economic performance across years. Waggoota darbanii fi waggoota darbuu wajjiniin economic performance evaluate gochuudhaaf jechuudha. Economiin sun guddachaa jiramu gadi bu'aa jiramu waan jedhu san laaluudhaaf akkasumallee plan budgets and policies poolisiiwwan formulate gochuuf illee nu deeggara jechuudha. So inni kun faayidaa recording national income. So egaan amma immoo GDP maal akka ta'e ilaallaa. So gross domestic product, the total market value of all final goods and services produced within a country in a year. Waggaa tokko keessatti oomishaalee oomishaman goods and services final good jechuudha. Maalitti jijjiirraa gara market value tti jijjiirraa jechuudha. So gatii isaaniitiin gara market value qarshiitti jijjiirreet laalla jechuudha. So inni kunis oomisha boordarii biyya tokkoo keessatti oomishame qofaadha jechuudha. So boordarii biyya saniitiin ala kan hin baane. Example, cars made in Ethiopia by Toyota is equals part of GDP even if Toyota is Japanese. Kan jechuun indastiriin kaarii oomishu yookaan konkolaataa oomishu Toyotaan kuni oomishni kan ta'e Jaappaneesiidhaan haa jennu garuu Itoophiyaa keessatti oomishaa jira yoo ta'e GDP Itoophiyaa keessatti dabalama jechuudha. Sababni isaas boordarii biyyattii keessatti oomishaa jira waan ta'eef. So coffee produced in Ethiopia is equals part of Ethiopia's GDP. So inni kuni boordariidhaani. Inni kan biraa gross national product GNP immoo maali? GNP the total market value of all goods and services produced by a nation's citizens whether inside or outside the country. Inni kun lammii biyya keetiitiin iddoo feetti oomishan iyyuu garuu lammii biyya keetiitiin gaafa oomishan GNP biyya sanitti dabalama jechuudha. So example, Ethiopian Airlines earning in Kenya part of Ethiopia's GNP, foreign factory earnings in Ethiopia part of Ethiopia's GDP, but not GNP. So kun garaagarummaa sabani nu hubachuu qabnu faaktaroon biyya alaa biyya keessatti nu oomishatan part of GDP dha malee GNP miti faaktoriin. Garuu immoo Kenya ala deemee oomishoote paartii GNP ti ta'a jechuudha. So GNP GDP GNP'n lammii qofarratti xiyyeeffata lammii isaa akkasumallee GDP'n immoo daangaa irratti jechuudha. Isa kana garaagarummaa isaati. Inni kan biraa GNP kan jennu kuni GNP is equals to GDP plus income earned by Ethiopians abroad minus income earned by foreigners in Ethiopia. So income Ethiopiaanonni alarraa argatan minus income nuti immoo gara alaatti ergine jechuudha. So sababa biyyi biraa biyya keenya irraa argatte which means income earned by foreigners in Ethiopia. So this difference is called net factor income from abroad NFI jechuudha. So GNP is equals to GDP plus net factor income jechuudha. If Ethiopians earn more abroad, GNP is greater than GDP ta'a jechuudha. Yoo Itoophiyaanonni more alarraa argatan net factor income kun positive ta'a jechuudha. Ogaa guddaa ta'a. Then GNP is greater than GDP. If foreigners earn more here, GDP greater than GNP ta'a jechuudha. Yoo biyyattiin ogaa Itoophiyaan alarraa baay'ee argatte GNP greater than GDP. Gaafa immoo biyyi biraa biyya keenya irraa baay'ee argatte GDP is greater than GNP jechuudha. Which means kana jechuu kan dandeenyeef namoonni alarra jiran hedduu isaanii qarshii akkan ergaa jechuudha. Garuu Itoophiyaa keessa immoo Itoophiyaa keessatti oomishanii anichi ala ergan yookaan kan Itoophiyaa keessatti oomishan lammii biyya alaa ta'anii xiqqaa yoo ta'an jechuudha. So
isa kana bifa kanaan hubannaa. Amma immoo method of measuring national income. National income kana meethodiiwwan kan fayyadamneet measure goonaa yookaan safarra kan jedhudha. So inni tokkoffaa expenditure approach baasii irratti jechuudha. Baasiidhaan measure gochuu dandeenya. Adds up always spending on final goods and services. Final goods and services irratti expenditure baay'ee yookaan baasii ba'an hundasaa kan walitti dhaanu jechuudha. So GDP is equals to consumption plus investment plus government expenditure plus export minus import jechuudha. So C consumption spending by households on food, clothes, transport. Householdonni wantoota garaagaraa irratti balleessu jechuudha. Food irratti, clothes irratti. So inni sun consumption by household dha. So investmentiin kun immoo spending by firms on factories, equipment, houses. Investmentii wantoota garaagaraa irratti taasifamu. Government is expend ni godha like on roads, salaries, defense. Wantoota kana irratti mootummaanis ni balleessa jechuudha. Baasii ni baasa. Inni kan biraa export minus import jechuudha. So isaan kun GDP is equals to C plus I plus G plus X minus M kun maayini GDP garamni safara irra jechuudha. Gama expenditure approach deema. Example fakkeenya tokko soo fudhannee here consumption keenya amma 200 ta'ee akkasumallee investment keenya 50 biliyoonii government expenditure akkasumallee the difference between export minus importing 50 gaafa ta'e total GDP keenya isa kana ta'u normaali walitti dabachuudha. Inni kan biraa expenditure approach laalirraa amma immoo income approach galii argannu irraa jechuudha. Adds up all the income earned by people in producing goods and services. Inni kun immoo income argaman walitti dabaluudhaan. For example, GDP is equals to wage plus rent plus interest plus profit. Interest plus profit or plus indirect taxes and depreciation. Indirect taxes kan jennu like VAT jechuudha. Depreciation jechuun immoo income tokko irrachaa deema jechuudha. Capital tokko yookaan maashinii tokko depreciate gochaa deema. So as keessatti W wage dha, R rent dha, I interest dha, P profit. Indirect taxes and depreciation are added to get market value. Example, fakkeenyaaf if wages is equals to this rent, this interest, this kana otoo ta'ee GDP keenya amma kanarra jechuudha. Directly walitti dabaluudha jechuudha. Inni kun income approach dha. Inni kan biraa value added approach. Jalqaba tokkoof laallee jirra. Value added approach kun immoo adds value created by each producer at every stage. Stage kamirratti iyyuu value itti dabalamte san qofa idaa deemna jechuudha. Akka jalqaba qamadii, daakuu, daabboo jennee sana value itti dabalamte san idaa deemna. Example, farmeriin adds 1 billion, manufacturer 20 billion, retailers 5 billion. Isaan kana value added san qofa kan walitti idaanu jechuudha. So isa kana bifa kanaan hubannaa. Inni kan biraa precautions when measuring GDP. Wantoota of eeggannoowwan jalqaba barbaachisan jechuudha yeroo GDP safarru. So avoid double counting. Si'a lama lakkaa'u hir'isuu jechuudha yookaan dhiisuu. Which is intermediate goods. Final goods qofa lakkaa'u qabna inni so kan gidduu irratti oomishaman san fakkeenyaaf daabboo oomishuudhaaf daakuun intermediate dha jechuudha. So daakuun lakkoofna jechuudha gama biraatiin. Kana jechuun si'a lama akka lakkaa'ameef jechuudha. So exclude unproductive activities. Unproductive activities kan jennu like pensions, soorama jechuudha, gifts kennaa, scholarships. Isaan kun unproductive activity inni yaamna jechuudha. Exclude second hand goods that were counted in earlier GDPs. Kana jechuun second hand kan jennu like uffata illee ta'uu danda'a, uffata
moofaa si'a lammaffaa deebi'anii gurguramafaadha jechuudha. So isaa sana exclude goona jechuudha. Wantoota si'a lammataa gurguraman si'a tokkoffaa bitamanii lammataa deebi'anii moofaa kan gurguraman sana. Exclude financial transactions like buying stocks or bonds doesn't produce new goods. Isaan kanas hin lakkoofne jechuudha. Stookii yookaan boondii fa'aa jechuudha. Sababni isaas waan haaraa hin oomisha waan ta'eef isaanis. So isaan kana jechuudha. Amma gaafidha. Is GDP a perfect measure of national income? National income safaruu keessatti GDP perfect dha jechaadha. So deebiin isaas simply no dha jechuudha. Because GDP doesn't measure all economic activity. GDP hanqinni isaayyuu economic activity hunda safaru jechuudha. Measure hin godhu. Fakkeenyaaf home production like cooking or child care at home. Isaan kun GDP keessa hin jiran jechuudha. Informal economy like daandii irratti wantoota gurguraman small street business is not registered on GDP. Illegal trade, drugs, smuggling. So isaan kun GDP irra hin jiranii jechuudha. Environmental costs like pollution is not subtracted. So environmental costing kunis irraa hin hir'ifaman GDP irraa. So isaan kana hanqinni GDP iyyuu isa kana jechuudha. So for example, if a person hires a maid, it adds to GDP. If they clean their own home, it doesn't. But the work is the same. Amma fakkeenyaaf namni tokko nama mana qulqulleessuuf osoo qacaratee GDP keessa jira. Garuu immoo ofiidha osoo qulqulleessanii hin jiru. Sababni isaas hin jiru garuu hojii wal fakkaataa hojjetan jechuudha. So GDP shows production but not necessarily welfare. Very nice. Welfare in agarsiisu jechuudha GDP. Happiness in agarsiisu jechuudha GDP. That's it. Egaan inni kan biraa other national income concepts kan jedhu kana hojii laalla jechuudha. Net domestic product kan jennu jira. So net domestic product kuni NDP is equals to GDP minus depreciation. Kana jechuun GDP irraa depreciate kan godhan immoo ni jiru isaa sana ni hir'isna jechuudha. Example if GDP amma kana wata and the depreciation immoo 50 billion then NDP is equals to 450 dha jechuudha. So inni kun net domestic product. Sababni isa kana irraa hir'isnuu fi qaamni depreciate godhe sun hin kaamii argachuu dandeenyu isaan silayyuu waan irraa hir'isuuf jechuudha. Inni kan biraa net national product kan jennu NNP. NNP is equals to GNP minus depreciation. GNP irraa depreciate kan godhe san gaafa hir'isne maal arganna? Net national product. GDP irraa immoo depreciate kan godhe gaafa hir'isne net domestic product. Net uma qofatti itti dabalama jechuudha. Bakka GDP san net. It shows the actual income of a country after accounting for worn out capital. Inni kun erga worn out godhe yookaan immoo qaama irraa depreciate godhe san hir'isne booda kan argannu kun NDP fi NNP jennee waamna. Inni kan biraa national income. NNP at market price. NNP at market price is the minus indirect taxes plus subsidies. Inni kun national income kan jennu kun NNP kan jalqaba GNP irraa hir'isne sana maal goone jechuudha. As finneet immoo indirect tax kan jennu VAT fa'aa jechuudha. Fi subsidy kana irraa hir'isna ammas immoo national income jechuudha. It shows what producers actually earn. Inni kun wanta oomishtoonni isaan harka gahu jechuudha. Actually jechuudha kan isaan harka gahu which is maal jennaan national income jechuudha. Taksiinis irraa hir'ifamee subsidiinis irraa hir'ifamee. So inni kan biraa personal income kan jennu. The total income people actually receive. Inni kun immoo total income people actually receive.
which is national income minus corporate taxes, retained profits, plus transfer payments. Inni kun national income irraa corporate tax fi retained profit warreen jedhaman irraa hir'isna. Transfer payment immoo itti daballa jechuudha. Example, pensions, scholarships and government support are included here. Asitti ni dabalamu jechuudha. Pensions GDP faa keessatti garuu hin dabalamu. Inni asitti garuu pension ni dabalama, scholarship ni dabalama, government support are included. So inni kan biraa disposable income dha. Disposable income personal income irraa personal tax gaafa hir'isne disposable income argan. It is what people can actually spend or save jechuudha. If personal income is amma kana 100 ta'e and tax immoo 10 ta'e disposable income 90 jechuudha. Tax irraa hir'isne. So egaan barnoota keenyarraa asumarratti xumurra. Waan faana turtanii guddaa galatoomudha. Paartii lammaffaa qabannee isiniif dhiyaanna. Viidiyoo kana share like godhaa. Chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhachuun dagatinaa. Goodbye.